Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kunooti. Baatii darbee qofa Oromiyaa keessatti milishaan 518 ol lubbuun darbuu isaanii gabaafame. Lola Oromiyaa keessatti waboo fi mootummaa gidduu itti fufee jiruun milishaan aarsaa lubbuu kaffalaa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Milishoonni lubbuun isaanii akka darbu ta'aa jira jedhaman hedduun abbaa maatii akka ta'an ka gabaafame yoo ta'u, baatii tokkotti namoonni 518 ta'an lubbuun darbuu Jawar Mohammad dabalatee maddeen adda addaa karaa adda addaa himaniiru. Maatiin milishaa Oromiyaa keessaa hammaatee itti fufe ka jedhe Jawar maxxansa isaa guyyaa har'aatiin walii galatti ji'a kana keessa qofa milishaa 500 ol ajjeefamuu isaanii ibseera. Wayita mootummaan biyyattiin akka waan nagaa qabdutti ibsaa jirutti dhaga'ame. Bakkeewwan milishoonni waboo loluu deemanii dhuman kutaalee Oromiyaa garaa garaa akka ta'es gabaasichi ibseera. Akka kanaan bitooteessa tokko bara 2026 Arsii Baanaa Martii Ganda Moolommee Arjootti nama 3, bitooteessa 2 bara 2026 Wallagga Lixaa Leeqaa Dullachaa Ganda Baabbeechaatti milishaa 7 ajjeefamuu hima. Tartiibaan bakkeewwan milishoonni itti dhuman kan ibsame yoo ta'u, bakkeewwan waboo loluu deemanii hedduun isaanii itti haleelaman akka gabaasichi jedhutti baatiidhuma darbe kana jechuun bitooteessa 2 bara 2026 godina Arsii Baanaa Muuneessaa Ganda Heebaa Nuubboo milishaa 11, Wallaggaa bitooteessa 3 bara 2026 godina Qellem Wallaggaa Naawwaa Galaan Ganda Qeexoo bakka addaa Haadha Uggaa fi Obbii jedhamutti adeemsifameen milishaa 9, bitooteessa 2 bara 2026 Arsii Baanaa Heexosaa magaalaa Sibuu Abaadir Ganda 2 keessatti poolisiin milishaa 5, bitooteessa 2 bara 2026 Qellem Wallaggaa Naanfilloo magaala Muggiitti milishaa 1 fi Guyyuma jedhame kana godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naabee Dongoorootti milishaan 14, namoota nagaan 2, caasaan gandaa 3 ajjeefamuu gabaasichi ibseera. Itti fufuudhaan bitooteessa 4 bara 2026 Wallagga Lixaa Qondaalaa Ganda Gumaa Gaara Arbaatti milishaan 8 kan ajjeefaman yoo ta'u, akka maddeen Keelloo jedhanitti guyyaa 2 booda jechuun bitooteessa 6 bara 2026 godina Qellem Wallaggaa Sadan Canqaa magaalaa Canqaatti milishaan 5, borumtaa isaa jechuun bitooteessa 7 bara 2026 godina Arsii Baanaa Siree Ganda Kolooboo Biqqaatti milishaa 5 kan ajjeefaman jechuun guyyaa lolaa irratti milishoonni dhuman waliin Jawar maxxanseera. Itti fufuudhaan bitooteessa 8 bara 2026 godina Wallagga Baanaa Saasiggaa Ganda Gammannee bakka addaa Gabaa Sanbataatti milishaan 7 guyyuma kana godina Arsii Baanaa Roobee magaalaa Jeenaa Ganda Duwwaa tokkotti milishaan 9 ajjeefamaniiru jedha. Lola waboo waliin gaggeeffamu leenjii ga'a malee dirqamaan milishoota hidhachiisuun raayyaa ittisaa biyya duraa bu'anii akka lolan gochuun akka ajjeefaman taasifame jechuun qeeqame. Gabaasaaleen akka jedhanitti dabalataan bitooteessa 9 bara 2026 godina Buunnoo Baddallee Aanaa Makkoo Ganda Harbuu Abbaa Gadaa bakka addaa Hoomaa Raabaatti milishaan 10, guyyuma jedhame kana Harargee Lixaa Aancar Ganda Baaseetti milishaan 5 ajjeefamaniiru. Borumtaa isaa jechuun bitooteessa 10 bara 2026 ammoo godina Gujii Lixaa Aanaa Qarcaa Ganda Hirbuu Abbayyiitti milishoonni 23 waboon ajjeefamuutti himame. Bitooteessa 11 bara 2026 lola godina Qellem Wallaggaa Aanaa Daallee Waabaraa Ganda Roojii Oboo bakka addaa Bilaaliitti gaggeeffameen milishaa 20, guyyuma kana godina Shawaa Lixaa Aanaa Ginda Barat Ganda Bakkee Ballaatti milishoota 23, guyya kana qofa milishaan 43 bakka 2 qofaatti akka ajjeefaman gabaasichi ibseera. Bitooteessa 13 bara 2026 godina Wallagga Baanaa Sibuu Siree bulchiinsa magaalaa Bujjuuraatti milishaan 9, guyyuma kana godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Sadan Sooddoo Ganda Godaa Duulaatti milishoonni 7 ajjeefamaniiru. Bitooteessa 15 bara 2026 godina Wallagga Baanaa Arjoo Ganda Giroosiif Gombootti milishaan 7, akkasuma guyyuma walitti hirame kana godina Arsii Baanaa Jajuu Ganda Siphitee Fiincoo bakka addaa Seenxootaa Maagidaatti milishaan 5, dabalataan godina Shawaa Baanaa Dugdaa Ganda Waldaa Qallinaatti milishaan 6 guyyaa jedhame kana ajjeefamaniiru. Itti fufuudhaan gaafa bitooteessa 16 bara 2026 godina Arsii Baanaa Muuneessaa Ganda Maccituu 2 bakka addaa Areeraatti milishaan 13 ajjeefamaniiru. Bitooteessa 17 bara 2026 godina Wallagga Lixaa Aanaa Qilxuu Kaarraa Ganda Lalisaa Sooyyomaa milishaan 5 ajjeefamuu gabaasichi hima. Dabalataan bitooteessa 21 bara 2026 godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu Ganda Iddoo Baddeessaa bakka addaa Amusii fi Winee jedhamanitti milishoonni 6 ajjeefamuu
Guyyuma kana godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataa ganda Hambaltaa Godeet milishaan 5 bitootessa 21 bara 2026 godina Shawaa Lixaa aanaa Daabargaa ganda Goraatti milishaan 20 guyyuma kana godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii ganda Faallee fi bulchiinsa magaalaa Laga Roobiit milishaan 37 guyyuma kana godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Wagidii Baddeessaa dhalataa Walqixxee Iluu Dannisaa fi Booraatti 35 ajjeefamuu himuun guyyaa gaafa bitootessa 21 bara 2026 qofa lola bakka 4 olitti adeemsifameen guyyaa tokko qofatti milishaan 88 ajjeefamuu gabaasa Jawaarraa maxxansee irraa hubachuun danda'ama. Akkuma kana bitootessa 23 bara 2026 godina Shawaa Baanaa Fantaallee ganda Kaliifaa bakka addaa Ulee Odaatti milishaa 8 guyyuma jedhame kana godina Arsii Baanaa Zuwaayee Dugdaa ganda Adaree Leephooti milishaan 9 ajjeefamaniiru. Bitootessa 25 bara 2026 godina Harargee Lixaa aanaa Ancara Raddaa 3tti milishaan 5 ajjeefamuu himameera. Bitootessa 27 bara 2026 godina Wallagga Lixaa aanaa Noolee Kaabbaa bulchiinsa magaalaa Ulaa Baabbuutti milishaan 15 guyyuma kana godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan ganda Warjii bakka addaa Unaa Qobbootti milishaan 4 ajjeefamaniiru. Bitootessa 23 bara 2026 Wallagga Baay'ee Bantuu ganda Qeellootti milishaa 5 gaafuma sana godina Gujii Baanaa Waagaa Waayyuu ganda Madda Soodduutti milishaa 13 dabalataan godina Qellee Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Abbaa Jaarraatti guyyuma kana milishaan 11 godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii bulchiinsa magaalaa Cobii fi naannoo isheetti milishaa fi caasaan mootummaa 124 ol ta'an ajjeefamuu gabaasichi ibsa. Akka gabaasa kanaatti bitootessa 28 bara 2026 qofa lola Oromiyaa godina garaa garaatti adeemsifameen milishaa fi caasaa mootummaa 153 ajjeefamuu gabaasicha ibsa. Dheengadda bitootessa 30 bara 2026 godina Addaa Sulultaa ganda Eeboo Baabbootti milishoonni 15 ajjeefamuus gabaasichi himeera. Akka maxxansa Jawaar Mohaammed irratti ibsametti milishaa fi caasaan mootummaa baatii bitootessaa kana qofatti kanneen 518 ol ta'an waboon ajjeefamuu isaanii ibseera. Lubbuun hangi kun darbee garuu biyyattiin akka waan nagaa qabduutti callifamuun mootummaan namoota nagaa lolatti bobbaasee lubbuu dhaban kana ilaalchisee ibsa gaddaa tokkollee baasuu dhabuun qeeqa guddaa hawaasa irraa hordofsiiseera. Nageenyi bu'ee lolli waboof mootummaa gidduu nagaan xumura argachuu baannaan ammas taanaan aarsaan caasaan mootummaaf milishaan kaffalu dachaa dabala jedhamuun yaadda'ameera. Odeessa keenya itti aanuun ABO'n siyaasa Itoophiyaatti deebi'uun rakkoo bu'uuraa siyaasa biyyattiif qoricha jechuun qondaalli dhaabichaa hime. Filannoo biyyaalessa Itoophiyaa marsaa 7ffaa waxabajjii 2026 gaggeeffamu irratti addi bilisummaa Oromoo ABO'n naannolee biyyattii 4 fi bulchiinsota magaalaa 2 keessatti akka dorgomu ibse. Kanaaf ammoo teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa fi kan naannolee irratti dorgomsiisuuf kaadhimamtoota 167 dhiyeesseera. Dhimma filannoo kana wajjin wal qabatee BBC Afaan Oromoo wajjin turtii kataayisee fi filannoo baranaa irratti mana maree bakka bu'oota uummataaf ka dorgomaa jiru qondaalli dhaabichaa obbo Yaasoo Kabbabaa ABO'n siyaasa Itoophiyaatti deebi'uun rakkoo bu'uura siyaasa biyyattiif qoricha siyaasni biyyattii maraan martoo keessa kagaleeyyuu waan ABO ofirraa dhiibeef jechuun dubbataniiru. Obbo Yaasoon itti dabaluun adda bilisummaa Oromoo siyaasa keessatti hirmaachisuu jechuun dhibbantaa 50 furmaata rakkoo fi maraan martoo siyaasa biyya kanaatti jedhee namana jechuun siyaasni Oromoo yoo furmaata argate siyaasni Itoophiyaa illee furmaata argachuu akka danda'u dubbateera. Yeroo paartileen kaan filannoo gaggeessuuf ammayyuu haalli mijataan hin uumamne jechaa jiranitti ABO'n jijjiirama maalii fiduuf dorgomuun murteessa jedhamanii ka gaafataman qondaalichi dorgommiin siyaasaa filannoon wal qabatee akkuma walii galaatti biyya Itoophiyaa kana keessatti hangammaatti deemu martiyyuu wantoota saankii ta'an hedduu of keessaa qabu jedha. Kan baranaa ammoo haalli filannoof itti qophaa'amu mataan saayyuu mijataa akka hin taane dubbateera. Yeroo filannoon itti gaggeeffamu ji'a 2 kan hin caalle qofaan hafuun waajjiraalee bananii duula gaggeessuuf qophii garaa garaa taasisuuf rakkisaa ta'uu kakaasu obbo Yaasoon wantoonni baay'een filannoon mijataa akka hin taane dubbata. Rakkoon nageenya Oromiyaaf kutaalee biyyattii garaa garaa keessa jiraachuun qophii filannoo taasifamuuf yaaddoo biraa ta'us dubbateera. ABO'n waggoota 30 ol booda siyaasa Itoophiyaatti deebi'uun siyaasa Itoophiyaa keessatti gumaachuu qofaa osoo hin taane maqaa barootaaf akka bulguutti fakkeeffameetti dhoobame sana ofirraa haqee eenyummaa dhugaa agarsiisaa jiraachuun akka bakka guddaa akka bu'aa guddaatti ilaalaa jedha. Waan filannoo waan barbaade haa ta'u addi bilisummaa Oromoo lafa Oromoon jirutti filatamee filatamuu dhabe jedhee
kan yaadda'u miti jedha. Waan garaa isaan qatuun qabu yeroo hundumaayyuu filatamaadha. Kana Oromoonis ni beekaa nutis ni beekna jechuun filannoo naqaa gaggeeffamnaan bakka itti dorgomanitti mo'achuuf shakkii akka hin qabne dubbata. Alaabaan qabsaa'onni Oromoo kanaan dura ittiin dararamaa turanii fi maqaan kanaan dura akka yakkaatti ilaalamu mallattoo qabsoo ta'ee filannoo kanarratti dhiyaachuun ABO'dhaan milkaa'ina guddaa ta'us kaasa. ABO'n ayyaana Oromooti ka jedhu obbo Yaasoon dhaabichi bara chaartaraa keessa yeroo gabaabaatti daangaa Oromiyaa sararuu sirna barnoota Itoophiyaa qajeelchuu bira darbee afaan Oromoo qubeen akka baratamu gochuu fi kaan akka fakkeenyaatti kaasuun kana booda filannoo naqaa jiraannaan tarsiimoo Itoophiyaa jijjiiruu danda'u of harkaa qabnaa jedheera. Oduu birootiin godina Matakkalaa aanaa Dibaatee keessatti hidhaan namoota nagaa irratti hammaate. Dararaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu naannoo Oromiyaaf Oromiyaa alatti hammaachuu himame. Akka kanaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalaa aanaa Dibaatee gandoota garaa garaa keessatti ilmaan Oromoo hedduun hidhaa dabalatee dararaa adda addaatiif saaxilamaa jiran. Kana malees manneen jireenyaaf qabeenyaan namootaas abiddaan gubamee mancaafamaa akka jiru gabaasichi ibseera. Akka kanaan qonnaan bultoonni Guddataa Mangashaa, Dheeressaa Gaagaa, Gondoosaa Garbii, Waaqjiraa Goobanaa, Gurmeessaa Kabtaanoo, Argaataa Gammadaa fi Mallasaa Abbashaa jedhaman sababa eenyummaa sabummaa isaanii qofaan hidhamuun dararaa argaa jiraachuu himameera. Godinuma Matakkalaa aanaalee akka bulan Wambara keessattis dhalattoonni Oromoo adda baafamuun dhiittaa mirga namoomaaf saaxilamaa jiraachuu maddeen dabaluun yaadachiisaniiru. Oduu birootiin dhumaatiin milishootaa tibbana keessoo mootummaatti naasuu guddaa uumuun hiriirri deeggarsaa akka ba'amu labsiin darbe. Mootummaan Itoophiyaa waboo waraanaan balleessuun waggaa 8 oliif bifa addaan sochii taasisuu jabeessullee adeemsi waraana bilisummaa Oromoo guyyaa gara guyyaattuudhaan furgaane ta'e. Humni waraana bilisummaa Oromoo muraasa jedhamee yaadamaa ture dambali'ee tasa dirree Oromiyaa dhuunfate. Kana malees keessoo waraana bilisummaa Oromootti garaagarummaa uumuudhaan adda facaafna herreegni jedhamee mootummaan itti adeemames furmaata argamsiisuu dadhabe. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuun waggoota 8 darban kana mala paartiin biltsiginnaan fayyadamne waan jiru miti. Kilaashii hanga dirooniitti lola itti bananis milkaa'uu dadhaban. Sochii waboo dhaabsisuun hafee inumaa adeemsi waraanichi itti jiru kama saraa bulchiinsa biyyattii raasu ta'e argame. Akka kanaan tibbana milishoonni mootummaa jumulaan Oromiyaa kutaalee adda addaatti haleellaa waboon daguugamuun mootummaatti yaaddoo fi sodaa guddaa naquu gabaasichi ibsa. Kanarraa ka'uun caasaan mootummaa Oromiyaa keessatti guutummaatti haamilee akka dhabu taasifame. Haamilee miseensotaaf caasaa isaatti horuuf jecha mootummaan akka filannootti guyyaa boruu hiriira deeggarsaa waammatee jiraachuu keelloon odeeffateera. Akka maddeen keelloo jedhanitti guyyaa boruu guutummaan hojiin dhaabbatee namni hundi hiriira deeggarsaa irratti akka hirmaatu labsiin darbeera. Kanaaf jecha mana barumsaarraa qabee waajjiraaleen mootummaaf dhuunfaa hundi guyyaa boruu hojii akka dhaaban himamuu isaa gabaafameera. Oromiyaa keessatti biltsiginnaan waraana labsuun waggoota 8 darban diroonii fi lafoon uummata lafarraa daguugaa ture jedhamuun komatama. Kunutuu kanaan jiru tibbana ammoo dargaggoota walitti qabuun magaala Bishooftuutti sagalee qawwee obboloota gidduudhaa callisiifna jechuun kora gaggeeffachaa turuun kan yaadatamu. Kora kanarrattis pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Jaalmarroo fi Jaalabdii wajjin wal arguun barbaada jechuun dhaadatanii turan. Biltsiginnaatti yaaddoo akka ta'e nagaa waaraa buusuu osoo hin taane dhumaatii milishootaa akka ta'e maddeen keessoo ibsuun milishoonni Oromiyaa akkuma baalaatti lola faayidaa hin qabneef ilmaan isaaniitti dhukaasanii dhumaa jiru jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hedduu milishoota poolisii Oromiyaa fi humna addaa Oromiyaatiif waamicha taasisaa tures ammallee milishoonni akka waamicha waboo sana hordofuu hin dandeenye kan waamicha waboo fudhachuu didan lola adeemaa jiru keessatti dhumaa akka jiran gabaasni ba'ee ibseera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra farkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.